ilaaltani Phexros faana qanii gaafa shaanii halkan guutuu dadhabaabulanii ganama gaafa isaan galuudhaaf jiran naqee rakkina isaanii argeetu silaa rakkina keenya arga beeka lafa dhibee keenya beeka lafa rakkoo keenya kuba barbadaa idin jalqabatti faarfachaa ture. Al tokko rakkina namaa beeka halkan guutuutti rakkannaan naqee waanuma isaan dhaban qurxummii Phexros faa walitti firoomseetu Phexros kun silaa dinqiidha jireenyuma isaa keessatti gaafuma qurxummii baay'ee qabamu argu qurxummii achitti gatee dhufe miilla Yesuusitti gufnaani Yesuus hojii geeddareef naa wajjin itti fufi jedheen hingaa qurxummiin nama walitti qabi jedheen tajaajila iddoo geeddareef Phexrosi sagalee maaliitu isa geeddarettani yoo riseepsii hojjettani isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos markabarra taa'ee ganama isaanitti qurxummii dhaban barii sana barsiisetti laphee Phexrosin tootaalii geeddare malee qurxummii qabachuu miti dubbinni dhumarratti Phexros qurxummii isaa qabachuudhaaf gaafa inni gara kiyyoo isaatti deebi'ee ka'u Yesuus hojii isaatiif gaafa fudhatee ka'u waan hundumaa gatee Yesuus hin duukaa bu'e. Gaaf tokko boqonnaa 17 gaafa ta'e ilaaltanii Maatiyus boqonnaa 17 irratti gara mandara Qifirnaahoomiin dhufaniidha. Maatiyus 17:24 gaaftanii. Gaafa mandara gara isaa dhufanii jedhani tarii beektu ta'een beeku warri waajjira galee kun cimoodhaan xiqqoo hojii wajjin hojjedhee beeka. Gaangoodhanii ma Phexrosin qabanii maal abbaa keessanii taatan isin gibiran kaffaltanii natsaa jiraattu biyya kana keessaa jedhan. Barsiisaan keessan immoo hin kaffalu jedhan. Phexros waan gaddee mataa hooqqatee wayne kaleessallee qurxummii koo qabeen kaffalachaa ture ka akkasan ta'e Yesuusin duukaa bu'ee waan aare waynatti fakkaatu gaafanni Yesuusin bira ga'u Phexros jedhe Yesuus oo ennaan gaaffii wayiin qabaa jedhe ennaan warri biyya kanaa warra kan isaanii moo warra ormaa gatii gibira kaffalchiisu ennaan warra ormaati jedhe argitee Phexros jedhe ennaan aniifati ormaa jedhe argitee ormaa akka isaan ta'an barumsa guddaa tokko barsiise lakkoofsa 25 gaafa ta'e dubbiftan orma nuyi. Kanaaf gatii nu dubbifata biyyi lafa. Kanaaf gatii nu kaffalchiisa biyyi lafa. Warra kan saatii akka koo bakka keessanii kaffalchiisu lammii ko. Ergaan sii qaba. Ati garuu uumama haaraadha olii dhalatte. Amiin jedhi jira. Ameen. Ameen. Olii dhalatte. Ameen. Kanaaf siin ta'an kee miti. Maqaa Yesuus Kiristoos irraa kaasee ija kee waan lafarraa sii kaaseera. Amen. Amen. Horma nu aniifati horma hiyyaada taaree bara sana naanneena qurxummiin tokko itti rakkachaa jirti beetii lama baay'eetti baattee dheqqiti kiyyoo jalqabaa keessaa fuudhii kan koo kan kee kaffalii jiretti nima biyya hormaa keessatti inni nu wajjiniin jiru cimaa waan ta'eef gatii akkatti kaffalaa jiraattu godhu sirraas hin kaffala Yesuus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Phexros fiigicha maaraatoonii wayii waan fiiginatti fakkaata qeela gabu'ee kiyyoo darbate afaan qurxummii keessaa inni fuqalee boonsee nyaatee horiitti urgatee beeka malee saantima keessaa argatee waan hin beekneef saantima 2 keessaa fuudheetu harka borsaa keessa keewwatee waan zannaqaa dhufe natti fakkaata. Gatiin nurra hin jiru dhiigaan waan jedhee faarfatu natti fakkaata faarfannaa sallee kaasol yeroo sana hin baafne akkasuma waan natti fakkaata. Maaliif beektu gatittiin baay'ee sana kibteetti waan ta'eef Yesuus Kiristoos garuu dhoksaan itti hime aniif ati orma. Amen. Orma. Kanaaf nuun ta'u. Kanaaf akka warra kaaniin ta'u gatii nu kaffalchiisa lammiiku. Akka warra sanaas hin mijatu si. Akka warra sanaas ittiin tolu anaaf sitti. Akka warra sanaa hissee jenneen jiraannu aniifati. Kan saanii asiyaan keenya gubbaadha. Amen. Amen. Olii dhalanne waan ta'eef gadi yaadinaasin. Hallelujah. Amen. Gara magaalaa jiraannu magaalaa Buraayyuu kana keessaa manatu diddiigama ture yeroo darbee boleettii musliimaa tokko yeroo hundumaa baay'ee walitti dhufnee noqochooltii wajjin haasofna. Naannatti dhuftee miiqeetti oon jedheen maayinni manni kunoo kan warra pheenxee malee manni diigamu jiru kan warra kaanii yoo nagaadhaan jetti. Manatu moo diigama jallu malee een jedheen kan warra pheenxee malee manni namaan diigamu maaliidhaan jetti. Yeessee dhugaadhaa kan pheenxee malee diigamuun jedhe maalinaa kan pheenxee borii diigamuu qabaan jedhe maa jechuudha
hindi gama gana diigame dhuma kan pheenxee biyya kana keessaa diigame dhumaan jedheen dhugaa ittaa'et dhugaan jedheen maa jechuudha naani pheenxee waaqarraa mana qaba musliimii manarraa waaqan qabu kanaaf garaagara taaneen jedheen. Rabbi si haa kaasu lafarraa naan jedhe yoo lafarraa ka'ee gaariidha gubbaan jiraadhaniin jedheen maanni irra maal tabaan maalumaa asitti dubbadhee naan jette dhumarratti dhugumaan isiniin jedham akka kan warra kaanisii ta'uu dhiisuu danda'a sababni isaa orma waan taateef malee waan biraa miti. Ameen. Ameen. Maaliif akkas naa ta'uu dide akka isheetti naa ta'uu dide akka isheettoo siin ta'uu dhugaa akka isheettoo siin ta'e iyyuu malee. Waldaa tokko tureeni waaqayyo karaa sirkaa hagatu baturee jedhuun dubbadhe baturee kana gadammin jaallatu karaan argameera duwwaa jaallata waan ta'eef namni keenya karaa sirkaa hagatu waaqayyo sirkaa hagatu karaan sirkaa badunna hundumtuu uruma dhiibee na ilaala karaa maalinaan karaamti sirkaa badu hin jaallatan ka yeroo hundumaa karaan argameera ceeteettaa tarkaanfatteettaa duwwaatu nutti waan ta'eef naadhuma irratti karaan waaqayyo nu kaagatu qabu har'ayyuu isin harkaayyuu qabu waaqayyo gatu qabu an harkaayyuu gatu qabu karaa biyya lafaatti nu deebisu karaa cubbuutti nu deebisu karaa biyya hormaa keessa nu tuttursu karaa hannatti sobatti ejjetti nu deebisu sirkaa hagatu harkaa hagatu waaqayyo. Ameen. Ameen. Maaliif hin fayyadu ka hin fayyadu. Maaliif akka sana ta'uu didee maaliif akka warra kaanii toluu deeysee dhuufi orma waan taateef shan maaliif as hin jiraan qabxii shanaffaan godoo keessa waan jirruuf godoo keessa waan jirruuf akkuma Phaawulos lammaffaa Qorontos 5 irratti kaasee godoon godoodha malee mana miti lammiiku namni tokko godoo mana se'a godoon godoodhuma malee mana miti yoomiyyuu bara kamuu mana ta'u godoo sagaleetti kun irraan deebi akkeedha kunoola godoon jireenya keenya kana jechuunis dhaqni keenya lafarraa yoo jige jaarsa harki namaa hin ijaarre mana bara baraan jiraatu bantii waaqa keessa jiraatu waaqayyoon biraa akka qabnu hin beeknaa godoo jigaa mana qabna godoo jigaa manatti galna godoo jigaa bara baraan mana keessa jiraanna. Ameen. Kanaaf godootti badaa godootti rakkatinaasin godoo cimsuu naman gaafatu han keenya manatti ijaaramaadha. Badaa godootti hin gammadinaasin godoo kanarraa mana jiraan koof kan keessan. Haleluuyaa. Bara baraan itti gammaduuf jenna nuyi. Bara baraan mana keessatti yaada galfachuuf jenna nuyi. Godoon garuu akka isheen baay'ee naman gammachiifne hin dagatina. Bewaa'ee godoo kana waan xiqqoo tokko si yaadachiisa. Godoon gosa lamatu jira. Godoon karaa lama jigas. Godoon gosa lama jira karaa lama jigas godoon. Gosa godoo tokko. Waan keessa jiraannu isheen amma isinitti beekan. Isa nuti amma keessa jiraannu kun godoodha. Ameen. Ameen. Godoo jechuun asii namni mana qabu tokkoyyuu hin jiru gidduu kana. Ilaa mana hin qabdan isin asii godoodha. Hunduu kiraayiidhaan isiniin jedhe akkuma sila. Garaagarummaan keenya jilmaa kaffaluuf shirshaaroo kaffaluudha. Jilmaa kaffaluu jechuun 100,000 miliyoona al tokko kaffalachuu jechuudha. Miliyoona lamaan mana tokko yoo bitatte ani immoo manuma miliyoona tokko miliyoona lamaan bitamen birrii 5,000 ji'aan keessa ta'a yoon ta'e lachuun keenya kiraayiidha. Garaagarummaan keenya yoo jiraate xiqqooma ishee har'aa waa cinqiimatu natti hin baay'atu mana kiraayi nan gubadhe akka mana kiraayi jechuudhumatu xiqqooma ishee hafa malee waan tokko waan ta'e liiginatti kan biraan qabu. Kanaaf ji'a ji'aan kaffalamu al tokko kaffalamu kanuma lama godoo jechuun dhaqna keenya kana jechuudha dhaqna keenya yookaan qaama keenya kana foon keenya kana. Yoo uffannee deemnu kana inni macaafni keessumaa Phaawulos lammaffaa Qorontos irratti obboleettiin keenya tiksee nu bareetti dubbatu keessaa inni olaanaan yookaas inni guddaan isaa amma sagalichi achitti kaa'u kun foon keenya kana godoo dhaqna keenyaa jechuun isa amma baannee jirru kana garuu nanni kun gaafa inni jigu waan tokkoon gammadaan dhaqna bara baraan deebi'ee hin duune uffanna nuyi. Ameen. Haleluuyaa. Warri walii dhalattan qaaman nukkubsan. Ameen. Dhaqna deebi'ee kaansariin tuquu hin dandeenye. Ameen. Dhaqna dhukkubni koronaa qabuu hin dandeenye.
Hallelujah. Arrabaarufanne barrinne bara bara Kiristoos bira jiraanne. Amen. Amen. Azirra malee asin jiraannu. Egaa karaa ni jigu keessa karaa godoon jiddu tarii al tokko warri kutaa biyyaa irratti godoo beektan al tokkotti yaada tokko dadhabdee dhumatu godoon utuma keessa jiraatanii godoon hanqeen biraa dallaasaa waafaa biratti ijaaranii bineensarraa eegu godoo. Wayin immoo waan akka boqqolloo fa'aa kana gaafa qotan biratti ijaaraniitu bineensarraa eegu. Gaafa boqqolloon sun biraa makaramu yookaan dallaan sun biraa darbu wayyaama bultii hamsoolaa birnilibsii kana keessaa fudhatanii galu godotti cumatti dhiisanii. Gaafa dadhabdu godotti hirrimma fa'i nyaata jira akka isheef jettee karaa tokko gachiifti utuma jettuu lafatti maxxantee kuftee achitti hafti. Isheen kun maal yoonaan jettan ishee dhaqni keenya kummee waggaa 65 gaafa geessu nan dadhabeem duddan na dhukkubeem mataan na dhukkubeem acheedhe utumattuu ciiftee achumaan lafatti maxxantu ishee 78 jechuudha. Ibsaniin ijaaranii waan ta'eef godoon akkuma haatti gaaf tokko jiddee bakka achumatti hafachuudha keessa. Kabiraani isheen kun gaafuma yeroon ga'u jechuun dhaqna keenya kadhachuudhaan waggaa 78 gaafa ga'u maaloon du'inka maaloon ajelaa duutaa utuma jedhanii innoo dirqamaa deemanu fudhatee kakka'uudha. Isheen kun ishee dadhabdee godoon jiddu jechuudha. Gaafa godoon jiddu baay'ee namatti wayyoo godoo qonna jalaa jigeen iyyuu namman keenya kutaa biyyaarraa maaliif akka godoon jiddu silayyuu beeku waan ta'eef beekanii jiraachuu waan guddaadha. Ameen. Kanaaf gaafa namni du'u gaafa hoggaan keenya ga'ee deemnu bakka waan deemuu qabnuuf deemnu inni lammaffaan karaa isheen jiddu keessaa balaadhaan jiddu godoon utuma isheen dhaabattee jabaattee cimee man jirattee dhaabattuutu qotiyyoo wal qabaadhattee yookaan sangooti dhattee wal qabaadhattee matti buutee jissiti. Wayyoo godoo koojjigee wayyoon jedhan godoo akkaseen jiddu beeku waan ta'eef kana jechuun qaamni keenya kun isamee gaaf tokko utuu hin beekin wayiin balaa konkolaataatiin wayiin kerkera lafaatiin wayiin rasaasaan wayiin harka namaatiin wayiin waraanamne yeroo malee sanamni kembel jedhee sokko jechuudha balaata isaatiin isheen of hin jiddu godoon. Sakka naannoo qofaa ittama mudatee nama 200 mana du'e akkasii maa du'e namni maan du'u namni maaliif hin du'u maa dhalatee namni hin du'u taanaan waan barbaadeen fudhatana waaqayyoon tokko tokko waa waaqayyo godhina waaqayyo achi walitti hin bu'inaasin maaliif gubatee maaliif kanaan du'e maayyoo du'e waan kamiin fudhachuu danda'a waaqayyo baay'ee keessaa nama akka duutan hin beekne jira hin du'ani ani ishee foonii kun hin jiddu du'a jettiin jennu du'a gosa sadii jira ishee keessan galoom isheen tokko ishee du'a fooniiti hunduma keenya keessaa deemaa carraa kana kan hin arganne Eliyaasiif Heenookiin duwwaadha kakuu haaraa keetti immoo hin jiru hundumti keenya qaama haaraa uffanneedha waan ta'eef du'a foonii jedhamti isheen kun nama hundumaati abaabilee keenya irraa kan dhufeedha lammaffaan du'a hafuuraati du'a hafuuraa inni jennu kun utuu jiranii du'e jechuudha. Kan akka addaan faayeessa jirta addaan jedham garuu du'ee jira du'a hafuuraa jechuudha sautuu jiranii du'an inni sadaffaan immoo du'a bara baraati ishee kana baay'ee sodaa guddaa isheettiin hin duune waan isin ajaa'ibu du'i anaaf isin hin arganne aniif isin lammaffa olii dhalanne du'a bara baraatu nun argatu nuyi. Ameen. Bara baraan jireenya malee bara baraan du'i hin jiru waan keenya. Ameen. Bara-baraan jiraachuudha malee bara-baraan du'i hin jiru waan keenya. Sababiin isaa maali? Olii dhalanneerra waan ta'eef. Ameen. Ameen. Kanaaf manni keenya gubbaadha jara keenya. Ameen. Mana keessan isa gubbaa yaadaa jiraadha olii dhalattaniitti waan ta'eef. Ameen. Olii naannoo baadiyyaatti manuma ishee amma godoo jennu kana gaafati nan rakkadhe maaloo mana na bulchaa ittee nama kadhatta beektaa durbiyya murii makoonatti argeeraan annoo kan waaqayyootii bulaa'e gara magaalaatti ammatuutti na bulchaa ittee kadhattee manni siree algaan jira dhaqi barbaaddadhu warri magaalaa xinnoo ishee ciccimoodha waan ta'eef sinas immoo magaalaa kan hundeesse namicha waaqayyoo wajjin wal lole waan ta'eef hundeeffamti magaalaa iyyuu rakkoo qaba caanni qulqulluu achi hunda qubee nan dhiisa beeddeebisa kanaaf isheetti nuyi keessa jirru kana waliin gaa keessa jiraadhaa rakkoon qabdu isheenoo.
Sababiin isaa nuyi gaaf tokko biyya ofii keenyaa keessa jiraachuudhaaf jenna waan ta'e. Ameen. Barabaraan natti qorreen hin jiru, natti qaawween hin jiru, manichi diizaayinii isaan naan taaneen hin jiru, waan akkasiin rakkadhe gonkumaa keessa jiru. Sababiin isaa maaliif? Barabaraan harka Waaqayyoon nu qopheesse. Ameen. Egaa qabxii kana shananiin ergan kaase maaliif as hin jiraannu isee qabxii shan tokko jedhee darabaa jirran jedhe. Lama jedheen keessummaadhan jedhe. Sadii jedhee kana deemtuudhan jedhe. Afur jedhee horman jedhe. Shan jedhee godoo keessa waan jirruuf hin jedhe. Egaa asin isin deebisa. Olii dhalatteetta taanaan dhuguma olii dhalatteetta taanaan ilaashee kana dhaggeeffadha. Dhugaadhumatti olii dhalatteetta taanaan naadhiisaa. Adanaa keessan yoo naadhiisuu baattanii baay'ee rakkoon qabuun. Annu gaawwan keelaa himeen gal naadhiisinaa iyyuu maalan isin kadhadha maal. Nama olii dhalateef nama olii dhalanne gidduu garaagarummaa guddaa jira. Waldaa kiristaanaa keessaanis nan hojjedhe. Waldaa irratti nan haasa'an. Miseensa waldaa kiristaanaatu waldaa guutuudha maleessaa duuka buutuun Kiristoos hin jiru. Miseensi waldaa hundumtuu olii dhalateera jechuun dandeenyu duuka buutuun Kiristoos garuu olii warra dhalatanidha. Ameen. Ameen. Dhugaatti olii dhalattee taanaan tokko eenyummaan kee isa kaleessaa miti. Isa kaleessaa miti. Kana jechuun nuti nama haaraadha. Ameen. Amala kaleessaa, hojii kaleessaa, gocha kaleessaa, hundumaa keessaa baanee uumama haaraa taanee nama haaraa taanee jiraanna. Ameen. Ameen. Sababiin isaa mucaan irra dhalate kaleessan beeku lammiiku. Mucaan irra dhalate kaleessan beeku. Yeroo Yesuusin fudhanne bakkee keenya utuun taane keessi keenya jijjiirameera taanaan uumama haaraa erga taane eenyummaa kaleessaa raawwannee dhiifne. Ani waldaa keessaa hojii wangeelsi ricciitii tiimii ijaarree hojjennaa Waaqayyo nu gargaaree dhugaa dubbachuuf waggaa kana baay'ee milkoofneerra. Al tokko waldaatti gotonnee manama finneeni caan tokko naannooma kanaa naannooma jiraadhu jiraata. Rakkadhee dhumanii lafa caatiitii gototeema waldaatti fideera. Ji'a sadii kana rivaayivaalii keessa galee teessoo waldaa keenya iyyuu lama nu jalaa cabsee. Booddee ji'a sadii booddee waldaa keessaa konfiraansii dhaqee gaafanii dhufaan jiru kumaan jedhee gaafadhu. Maal kumaan tureera dhufaan jiru torban lamman kana walitti aansee waldaa hafeenaan jiran. Qaaxxee gaafan barbaadu lafa kaleessaa jiran sababiin isaa fixeen dhumne amala kaleessaa fidee dhufe maleessa. Warra amala kaleessaa fixeen dhumne amala kaleessaa fidee dhufetu waldaadhaa nama rakkisa jara keenya. Fixee dhufte moo fidee dhufte ati? Fixuuf gidduu garaagarummaa guddaa jira waan ta'eef. Nama utuu seen caatii qaamtu gara waldaa fidda waldaa keessaa baddeen lafuma caatii dhaqaachuma jirti isheen. Waan hin jijjiiramneef. Utuma mana dhaqeeti rakkatee fidda achuma jirti isheen. Tiiktookii sirbaarraa haxanii fiddanii lafa faarfannaatti dhabdee lafa sirbaa jirti achi deebitee isheen. Ammallee isinillee isin beeku garuu yeroo tokko warri kaan hundumaa keessaa qabnaadha iyyuu badaa rakkoon qabanii muuziqaan isaa bareedeennaan tiiktookiin kun hunduma duukaa hojjetama. Boleettiin tokko rakkoon qabu muuziqaadha waan ta'eef jettee inni natti jettu keessa laallatanaan jettee inni bakkee rakkoon qabu yoo sirban jette. Dhugaa jettaa innaan dhugaa jette anaanaa ta'eera dhiisinaan jette gaaf tokko. Waldaa kee turte cimtuu amma turte. Anoo muuziqaan isaa bareedaa ta'e naan maal rakkoo qabatte naan duukaa mana hojjedhanti. An tiiktookii hojjedhee baay'ifachuudha sabskraayibii koo namootuma totaan baay'ifachuudha malee ta'e ana ajandaa biraan qabu. Warra fixeen dhumne sirba. Warra fidanii dhufa. Erga ta'e fixaama kotta. Hime yoo tokko mee ijoollee naan dhiisaati. Isheen xinnoo ulfaatti waan an tajaajilaa ta'eefanii ejjuu dhiiseem waa soba dhiiseem jedhu ejji kottu rakkoon qabu dhaqiiti dhaqee ejja fixii kottu fixee yoo dhufte wayya dhugaadhaa dhiiftee dhufte waan tajaajilaa taateef si jireenyaa kun rakkoon qabu xumurii ma kottachi xumurii kottatti rakkoon qabu hiikaa qabda isa kanas waan an tajaajilaa ta'eefan dhiise waan an beentee ta'eefan kana dhiiseem lakkii anoo waan an kiristoosiin jaalladhuuf waan an horii dhaladheef waan an jijjiirameef waan an fayyeefan dhiise malee waan an tajaajilaa ta'eef miti. Hime ani gubboon nyaadhumnaan jedhe mucaa hiriyaa koo tokkotu yeroo tokko naqamtee wajjiniin turree baay'ee maqalata mucichi
baay'ee macimaadha dhugaa. Hin kadhata anis nan kadhadhaa kan guutuu baqqaame boleettiin tokko jirti. Isin mucaa waaqayyo ajjeeftanii yeroo bu'aa bultanii nuun jetti. Lakkii waan boonyuuf qabnaan jedha. Dhuguma mucaa isaa ajjeeftanii isin nuun jetti. Baay'ee makadhan. Dhumarratti maallaan jedhaa. Ani gubboo waan jedhamu barbaadu fudhadhuu naan jedhe takka yoo afuruma gubboo baara yeroo hundumaa. Naananii booddeetti siqadhee baay'isaa jedhama. Baay'oon jedheen innaan waaqayyotu si mazzanuuf jedhaa miizanarran si kaasiin jedha waaqayyoon dhugaa kanatti mee waaqayyo miizanarran kaanaan jedhe waaqayyo maal innaan nan mazzanaa gooftaa Yesuus Kiristoos maal ijoollee kiiloo isaa baruu barbaade waaqayyoon jedha innaan hin ganamarri baaqeen waaqayyo kiiloo keen baruu barbaade siin jedhe siin mazzana siin jedheen jedhe maa jechuudha kan akkasii waaqayyo akkanaan jedhe gaa siin mazzana siin jedhe mee jabaadhu akka miizanarraan kumneen jedheen hojii yoo ta'e anan sodoo qabata. Akema ilim jedhee lafa birrii galee achi asuu deebuu dadhabee ammarraatti achitti hafe. Gaaban kana jedhu gubboon nyaadhuun waan lafa birrii hin jirreef isa dhiibte osoo hin taane birrii baay'ee keessatti kallattiin gubboo banaa ta'ee utuu jiru hin biisa jedhaniidha. Anoon jiru gaa waaqayyoo dhugaamoo bakka warra ejjan gidduu jiraattee ejja dhiisuudha malee waan balballi ejjaa banamuu deebinni xirii isa akka Yoosef jechuudhaaf utuu kootii irratti qabamu ayyaana gaxurra uffata gatuu wayya isa jedhe isa akkasitiif raayitedha malee waan dhabdeef dhiiftedha waaqayyo waan baay'ee isaa kan ergaa dubbadheera. Egaa eenyummaan keenya inni sirriin olii dhalanneerra taanaan isa kaleessaa miti. Bakka kuma lama kaleessaatti nun argatu. Lama qabxii lammaffaa olii dhalatteetta taanaan keessaa gara alaatti jijjiiramna. Keessaa gara alaa gara keessaatti osoo hin taane keessaa gara alaatti maal isheen kullaatti. Jijjiiramatu keessaa jalqabuu qaba. Jalqaba keessi kee waaqayyoof geeddarama isa booddee bakkee keetti mul'atan iyyuu. Erga keessa keenyatti jijjiiramne bakkeetti mul'achuun salphaadha. Namoonni baay'een bakkeedhaan jijjiirameera dhugaa waaqayyoo kan akkasii fedhu yeroo hundumaa nu washakkaraama oolu. Atoo jijjiiramtee tataan innoo bakkeetti mul'ata jabaadhu. Yeegi jeeti ati jijjiiramtee taanaan. Iba mana godinaati ishee kaname nama tokko mee gaafan ilaalu hamma danda'e waan barbaade gannaqeetu isaa diraamaa hirkoo kana inistiraaktarii gannaqaa jedhuun tokko laaltaniittu waan marqee asaa deema hirkoon akkuma diraamichaa gannaqanii arrabsoo yoo ta'e waan barbaadan gannaqaniitu hamma barbaadan gannaqanii dhugaa waaqayyoo garaan koo afaan koo dubbate malee garaan koo qulqulluudha jedhu walitti qabee jiraatti nafsii keenya maaru waaqayyo. Amen. Guute gannatte malee isaa waan takka jedhamu jiru hin gowwoomin wal gowwoomsuun hin jiru seeqan. Afaanuma kootaa see malee dabarrabsanii ciccittuu buututtuu duutu jedhaniitu anoo garaan koo qulqulluudhaaf afaan kootu haasee malee waanuma arrabsite waanuma namaan jette iyyuu yaadattu isheen jedhu. Maali jedhan akkasii maal amma yoomitti kana wal gowwoomsu macaafni qulqulluun waan keessa guutee afaan ni dubbata jedha. Namni waan tokko nyaanne dhukkubsatu nan ol deebisuuf jedhu haa asxaa waqu tokkoofi namni xibsii nyaate tokko jira keenya. Tokko taa'ame. Tokko miti. Inni xibsii nyaate xibsiin ol deebisa. Inni shiroo nyaate shiroo ol deebisa. Waama keessa kee jiru nuu laatte waaqayyo si haa eebbisu jedhee dhiisa doo. Kana qabda kanuma qabdaa nuu laatte hin jedhan. Waan qabdu nuu laatte. Malee? Anoo dhugaa waaqayyo afaan koomoo afaan kooti malee arrabi karaan koo arrabi nan qabanne arrabi immoo dhabuu dhabboo koo namichatu loltuu akka isaatii booji'eedhani no maallayyoo daangaa gidduu manni nyaataa wayii jira daangaa gidduu manni nyaataa jiraatu. Gaaf tokko keeppii ajajaa waraanaa inni garee faallaa isaatii keeppii gate. Keeppii gaafa inni maallayyoo isaa gatee deemu inni garee faallaa isaatii dhufeetu waan ta'e hin taane qoshaashaa waan akka sagaraa kana waan hin taane kanatti xaqaxaqee
haadha mana nyaataatiin jeneraaltichi gaafa dhufu kanatti naa kennaa jedhee waa amantaanii qoshashaa kanatti kenna. Naani dhuguma inni namichi gaafa dhufu fudhatee gaafa laalu kaakkaama kana hundaan waa amantaanii kanaadha. Dhumarratti ilaalee guyyaa kan biraa immoo dabaree isaa inni sun keeppii isaa gatee ka'e inni immoo. Inni ammaa gaafa dhufu immoo waan akka nyaatamu waan akka keekii kana waan akka bargarii kanatti guutee innaan isheettiin mana nyaataa hojjettu maal taate innoo gaafa sana waan hin taane qoshashaatti naqeesii kenne. Ati immoo waan minyaatti nattee laattee innaan itti kenni akka jettuun jedheenaan namni waanuma qabu namaa kenna jedhiini. Inni waan gaarii qabu waan gaarii inni waan namaa qabu waan namaa kenna. Keessaa alatti jijjiiramte taanaan garaan kee qulqulluu. Afaan kees isaa haasa hin jijjiiramne taanaan ati nama fooniiti taanaan Galaatiyaa boqonnaa 5:19 ija hojii foonii 15 sanatti irra jirasi. Tootaalii jijjiiramte horii dhalattee taanaan Galaatiyaa boqonnaa 5:22 ija hojii hafuuraa warra jedhamantu sirraa mul'ata. Kanaaf eeggadhaa arraba keessanu waan argitan hin dubbatinaa. Gaaf tokko nama ibdi waan ta'eef. Okay, saatiin keenya baay'ee fiigaa jirti. Nan jarjara fixuu ga'eera. Inni sadaffaan jijjiirama amalaatu sirraa mul'ata. Jijjiirama amala. Waan kaleessaaniif ta'e jechuudha. Olii dhalatteetta taanaan. Amaloota biyya lafaa turraa dhabamaa deemu. Sakaleessaa jechuudha jijjiirama amala. Jijjiirama amala sirraa mul'ata. Ni afuraffaan karaatu sirkaa bada. Karaa sagam, karaa cubbu, karaa hanna, karaa soba. Yeroo tokko tu danda'ee caatii qaamnaa aantee jireenyi ta'e laa kun nu ta'uu dideedhe. Anoo karaan harkaa badeeraan jedhee. Jiru harka karaan hin jedhe. Karaan isaan harka hin jiru dhugu. Nama baay'ee harkaa karaa tumban. Kana jechuun karaa gara cubbuutti geessu jechuudha haattuuf sobuudhaaf jechuudhaaf waan garaagaraa waan beekuu qabnu yookaas kan beekuu qabnu qabxii gaggabaabaa sadan tokko isinii kaaseen asuma rattan dhaaba beekuu waan qabnu tokko. Nuti nama biyya waaqarraati. Already achi yaadaa jiraanna achiif jiraannan. Waa'ee biyya waaqarraa yaadaa jiraannan. Biyya lafaarra ma jirtanitti nyaatama hin jiraatama dhugaa shiikin jedhina. Karaa jallinaa warri bidee buddeenuma nyaataa jiru. Warri karaa nagaa jettanii buddeenuma nyaatu. Isin garuu lafa jirtan kanatti nama biyya waaqarraati. Asii hoomaan qabu fidee sin dhumne fudhadhee sin deemu jedhaaf amansiisa. Ameen. Ameen. Garaa keessa itti kutadhaafi. Ameen. Ani gaaf tokko seexanatu assaayimentii wayii naa kennuuf kaatee akkuma qalliitti dhufte. Assaayimentii maxxinnoo tokko dhuftee galgaluma wayii tokko naannoo sa'aatii 5 walakkaa keessaa anaadhaan namaa kadhatee mataa assaayimentii wayii tokko dhuftee naa laata. Amma dhugumatti namaa hinaan jette. Abaluufaa warratti wajjin baratte koo konkolaataa akkasii qabataa yeroo margee taate taaksii gaffaataa ammayyuu naan jette. Ishiin jedhe. Dhuguma iyyuu itti raayituuf ka'ee gaafa qabxii lammaffaa hinaan jette mana iyyuu ni ijaarranne kwaati kootu akka sana ogummaa moo si qabaam caalaatti ndaa'uun barumsa abaluufaa caala dandeessaa matii naan jette. Ati mana ni qabdu masii mana ni ijaarranne naan jette. Baay'ee suusii min jedha yeroo harka mataarra kaa'een deemirra milkiyaa sirraan jedhe omtuu kuumee ofuma kooti iyyee maraadhee hafuuricha ofirraa cabseen annama biyya waaqarraa ta'een keessaa ba'e. Ameen. Ameen. Assaayimentii seetanaa hojjetinaasin yoo tokko dhufteetu atoo duuteetta atoo nama mitiimsiin jedhe. Hiriyaan kee gidduu jirtu masi hiriyaa gidduu kan hin jirre seedha. Hiriyaan see Gabri'eelii faa Mikaa'elii faa warra gubbaa ture. Sobduun kun hiriyaa kee gidduun jirtu hiriyaan kee achi kee hiriyaan kee soorome hiriyaan kee dalbeet hiriyaan see gubbaa jiru isheen hiriyaan see gidduun jirtu. Kanaaf sadarkaa see dabaltanii mee yoo beettee quxurii caammaa keetii beetti isheen 41 uffadhaan 40 ammana uffatta 30 ammana uffatta siin jetti malee rifeensa mataa keetii lakkooftee beektu kan beeku Waaqayyoon qofaadha isa. Ameen. Ameen. Kanaaf ati nama biyya waaqarraati seexanaaf iddoon taate kennati. Ameen. Ameen. Lama beekuu waan qabnu
biyya ofii keenyaa akka yaadaa jirru agarsiisudha. Yeroo hundu biyya kootti dhangalan gaaf tokko kabaatu faarfannaa tokko gaafa inni faarfatu baay'ee hin gammada. Rakkina keenya har'aa kana gaaf tokko mootummaa Waaqayyootu nurraa calaasa'e. Ameen. Ameen. Masarraan fanne. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Qaama haaraa uffannee Kiristoos bara baraan jiraannan. Ameen. Ameen. Sadaffaan beekuu kan qabnu aniif isin maal yoo ta'e iyyuu abdii qabna. Ameen. Ameen. Yohannis boqonnaa 14 gaafa dubbiftan baay'ee sodaatinaa irraafaminaa iddoon jiraadheetu innan deebi'ee dhufee tan gara ofii kootiitti isin fudhadhe. Ameen. Ilaaniif isin rakkina kana urgufannee deemuuf jirra keessa. Ofirraa urgufnee gaaf tokko argannee abdii qabna waan ta'eef deemuudhaaf jenna. Ameen. Yoo asii nuu ta'uu baate biyya nuu ta'uu qabna nuyi. Yoo taayesii yoo ta'uu baate sinni asii. Ta'eeraa tolee na eegaa koo gubbasi. Ameen. Mijaa'uu baatu sinni asii. Ta'eeraa tolee na eegaa koo gubbaadha. Kana ilaalee jajjabaannan. Inni afuraffaan Yesuusii wajjin jiraannan. Ameen. Iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitti isin fudhadhe. Ameen. Isaa wajjin jiraachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru gonkumaa. Bara baraan gammadaa isaa wajjin jiraannan. Bara baraan uffee jecha isaa wajjin jiraannan. Kanaaf waa'ee olii dhalatteettaa itti aanu kana yeroo kabiraan itti deebisee hirmachuu nan danda'a. Yeroo biraa asumatti dhaabeeni mee godhaaf godinaaf gubbas yookaas olii gadi waan jettu jecha gabaabaa tokko waasinii dubbise waan barree tokko isii dubbisee dhaaba maleessaa dhaabeerama. Inni godinatti duudhaaf dhufee nuti gubbas jiraachuudhaaf deemna. Tokkoffaa Tasalonqee 4:17. Inni godinatti iddoo itti keessumsiifamu dhabee darraa horiitti goree nuti garuu gubbasitti ijaarsa harki namaa hin ijaarre mana bara baraan jiraatu waaqarraa qabna. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoos godinatti uffatatu irraa baafame. Aniif isin gubbasitti uffata calaqqisaa uffannee bara baraan jiraachuudhaaf jenna. Mul'ata 19:8. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoos godinatti dheebotee dhabee hadhooftuu dhugee aniif isin gubbaa sanatti bishaan jireenya kennu tariina qulqulluu bara baraan dhuguudhaaf jenna. Mul'ata 22:1. Ameen. Inni yommuu dhufe Yesuus gara goda kanaatti waggaa 33 walakkaa jiraate aniif isin garuu dafanii nuu qopheesse bara baraan jiraachuudhaaf deemna. Ameen. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gubbaadhaa dhufee biyyatti nu deebisee Yesuus deebi'ee dhufee gara ofiisaatitti nu fudhata. Ameen. Ree keenya hin dagatinaa olii dhalattee gadi yaadi. Ameen. Ameen. Ameen.